namoonni pilaatfoormii isaarra dhufanii ilaalcha dhuunfaa isaanii calaqqisiisuu danda'u. Isaa jedha hayyee. Namoota sanii yaadna kanaa kun akkana jedhee nama bilchinaan waa dubbachuu danda'udha Nasriin. Waggaa meeqa miidiyaa kanarratti beekna. Deemtanii jechuudha ija namaa keessa quba keessanii maaliif ijji kee boo'e jettanii moo nama komatti. Hayyee. Namni onnee qabaaf lubbuu qaba mitti dhaga'amaan bara. Yeroo waan sana rispoond godhu isin kallattii jijjiirtanii ammallee ajandaa godhatanii suuraa namaa garagalchuun jara keenya beekumsa miti. Gaafa sammuun si garagalu suuraa namaa garagalchitee namarraa waan badaa dubbatta. Yoo akka Oromooti ta'es gootummaa wal faratu wal ciruu yoo ta'ee jedhe gochaani malee suuraan nama maal si godha. Inni asirratti infektidha waan beetee waan koompitara kaasee jedhe waan tokko isa abbaa sana waan rakkoo irra ga'uu hin dandeessu. Isinii galee sadarkaa isaa irra darbitanii jaartii isaa warra isaa yookaan haadha manaa jalatti arrabsuun immoo namni sun akka maraataati jechuudha. Osoo waan fedhe godhee Nasriin hadha dubbate Nasriin osoo amma fakkeenyaaf akka dhuunfaatti jechuudha. Siyaasaan yookaan waan biraatiin jechoota kana fayyadame Nasriin hadhan bilookii godha. Wallahi isa dhugaan isin jedha dhugaa rabbii. Osoo dhimma biraatiin Nasriin jechoonni akkasii afaan isaatii bahee ani Nasriin hadha bilookii godha. Isinii galee garuu haadha manaa isaatiif jaartii isaa irratti garuu osoo inni waan fedhe godhee jedhe Nasriin jechuudha. Sadarkaa lubbuutiin nama wal balleessoo osoo inni qaqqabe Nasriin deeggara. Jaartii keetiif ilmoo kee irratti hin juttu taatee jennaan hin dubbatu taatee jennaan maali dhiirummaan keetu? Dhiirummamti keetu maali? Jaartii jechuun kabajaadha uwwisa. Asirratti jechuudha baalagoonni ofii dhiira waliin jechuudha tafa walii keessa dhiira sarbaa jidduu wal keessee kaatee shiishaa harkisaa waa'ee jaartii isaarra dubbattu. Namni yoo isin cal'ise Oromoo rakkoo guddaa qabdu wallaahi. Namni isin jalaa callifnaan akka sangaa lubna nama faana deebi'uu hin beektani. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu harka 100 keessaa harki 70 bifa jechuun danda'amu oolmaa waliin beekna yaa jara keenya. Kaameraan inni kan namaa isin qabeedha birqii goota malee kaameraa inni kan rabbii faayiliin keessan isa kaameraa isa kan rabbii bira jiru isiniif rabbii isin uume qofatu beeka. Iccitii keessan bukoo keessan jechuudha isinii galee. Garuu asirratti isin nama cawaa nama gaarii nama qulqullu namni akka keessanii sabboonaan hin jiru imaana qabu hin jiru adaba ofii namuusa ofii eeggatu hin jiru ani dingilii jetta ilmoo 3-4 garaa keessaa gadi yaasaa jechuudha. La kaameraan ni kan nama yoo si qabu baate kan rabbii si qabaa jira wallaahi. Faayiliin kee kumaaf kitila. Jiibiidhaan osoo hin taane teeraabaayitiidhaan rabbiin bira jira. Cubbuun ati qabdu jechuudha. Maame yeroo tokko hin asbiratti maame ni famallee jedhi. Mee asbira waa afaan si haa qabu takkitti. Anumaa yoo taate wantummaan warra miidiyaa kana qulqullee wanti gahe tokko maali? Tokko lammaffaa Oromoon tun macarrashaa namaa wallaaltuu daangaa tartuu ta'uu namaa kennaa agarsiisa malee maammi har'an osoo dubartii naftanyaa wayii osoo fuudhee jiraadhe bar wallaahi irraddu ammalee bar dabarsanii kennani. Osoo amaara taate waan akkanaatiin hin arrabsitu. Oromoon tun wallaaltuu laal mahayyimi ta'uu namni kenna argite waan akkanaatiin nama arrabsa waan waggaa 3-4 dura darbe. Isii bira darbanii hadda daa'ima kiyyeessa biyyee dhalattuu waggaa tokko ka afaan takka hin beeyne eenyu diimaa gurraacha ka addaan hin beeyne daa'imatti illee darban. Wanti har'a hagana afaan na baase wallahi ka hawwii bichaayyuu miti. Hawwii waggaa meeqa obsee fi rabbi dabarfadhee dhiisee har'a gahe Oromoo tana jechaan. Garuu har'a ilmooti yageennaan ani maamee waan tokko sitti hima. Kan naateem ka abbaateem balaayi. Eenyu yoo walitti addunyaa kanarraa lijee namni waddoo. Daa'ima kiyya jaaladhu. Balijee maannim kamaxaabbi sharmuxaa warra miidiyaa kanaa miti. Wallahi wabillaahi rabbiin sooma salaata kiyya narraan qeebaliin enee lalijee mootaalloo. Daa'ima kiyyaaf jecha sakandii ammaa kanarraa hin wareegama. Unkaan sharmuxaa gandee kolkollee gandummaan sakkarsiise. Ka waa yaaduu hin dandeenye. Ka ganda isii malee namni biraa namatti hin fakkaanne. Kana sodaatu miti lama moota sigichuune. Du'uudhaaf qophiidha. Maaliif enee ilminoonoo lalijeeno. Yemmi mootoom lalijeeno. Sharmuxaan abbaa feetee daa'ima kiyyaan na dhufnaan jalaa zoorra hin jiru. Obsinaan ayineeno. Sabiyyii waan takkan beeku tokko inni lammaffaa hawwiin wallahi isinitti makakadhe warqiidha. Takkaan sharmuxoota kolkollee isitti afaan bantu hin caalti isinitti hima. Dhageeffadhaa. Hawwiin isin caalti. Wanti isin caaltuun tokkoffaa bifallee yoo taate dhaabbii bareeda qabdi. Bakka dhalootallee yoo taate sanyii iluu abbaa booraati. Sanyii kabajamtuudha ilmoo nama guddaati. Maltutti dhalattee guddatte ummata kabajamaa ummata sabboonaa keessatti. Bifa yoo taate dhaabbii ta'een nuyyuu olii kutaayyaa fi borcaamiin kotooti ni marti ka garaa isii ruusni irraa kute dhuftee albaatu osoo hin taane dhaabbii bareeda moodelii qabdi moodel naati. Gubatiillee taanaan dhaabbiillee taanaan isin caalti kolkollee jechaan. Inni lammaffaa wanti isii warqiidha jedheen ammoo warqiin tumamee jabaata. Laal warqiin kun sibiila ibidda kaayanii tumanii jabaata. Hawwiin amma sa'a kanatti warqiidha. Sababni illee tumamtee
kolkolleen gandeen amantiin ka burjaajesse oma hundaan itti duulanii kana hunda keessa darbitee waan injifattee as geetteef warqiidha. Haati manaa Nasrii Aanolee hawwii sanyii Jawaar Muhammad የሰው ወርቅ ናት፣ የሴት ወርቅ ናት። እናታችሁን ልብዳ ጉበዳ ከራ ጌሰን ይስላ ጉበቱ kanaaf jechuudha laali ani wanti jechuu barbaadu Nasrii dubbii kana jechuudha sumatti dhiisii obboleessa kiyya afarsaa dhiifama ani har'a reeffinni mara kee seenaa jira. Baay'ee tokko argina miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee Oromoon kun madda qormaataati isinii galee madda qormaataati waliin jechuu hin dandeenya. Keessattuu Oromoon miidiyaarra jiru kun jechuudha nama fayyaa maraacha. Wallahi isa dhugaan isiniin jedha. Irra guddeessi kan abdii murateedha kan givaap godhe addunyaa kanarratti jechuudha sii galee. Namni tokko bar jireenyuma isaatiinuu abdii muratee kan calliseeruma guyyoo lakkaa'u jira bara hanga guyyaa dhugutti jechuudha isinii galee. Namoota akkasiitu guyyarraa ajandaa isinii kennanii anamma waan hin qabne guyya meeqa suuraa koo gaggaragalchee dhalaa inni anaa miti boolli qabirii fudhachuu jibbitee lafarratti ilaaltu kun jechuudha kan abdii muratee jedhe waan hin qabne waan waa tokko hin quban qabne sa'a 24 narraa dubbattaa olti beerrii jechuudha. Kan ekisbaa irri taate marti jechuudha isinii galee. Inuma dhiifne bira darbina. Maal goonare dharaan Oromoo miidiyaa irra baatee jechoonni isin fayyadamtu wantoonni isin gootu isinii galee waan afaan nama qabachiisu waan gurra nama qabachiisu wallahi summa wallahi dhiirri qaanfatee jira bara kana. Shamarruma keenya maal akka taate jettanii quban qabu abboo shamarri Oromoo hayaa qabdi bar adaba qabdi bar shamarri Oromoo hayaa qabdi tunni yoona sharmuxaa haati mana barandaatti dhalte ta haati mana sharmuxaatitti nafxanyaa fi walaamoo irraa dhalteedha malee bar Oromoon kabajaa qabdi hayaa qabdi tunni yoona diqaalan haadhasii malee namni abbaa irraa dhalate hin beeku eenyu maree Oromummaa jaraa kenna innaataa tubbada surraa caamii mara Oromoon akkasii miti dhalaan Oromoo safuu qabdi hayaa qabdi dubartiin arrabsitu maaliif dubartii waan taateef bakka itti dogongortuu fi akka itti dogongortu beekti. Yeesharmuxaa lijoች isin eenyutu isin marammare Oromoo ta'uu DNA kamiin marammaramtee saayinsii kamiin qoratamtee doktoraa fi profeesara kamtu qoratee dhiiga kee mirkaneesse. Kanamaan Bangaalii minni minaamini jettu እናታችሁ ልብቻኒ በዳ Nasri eenyu isin qoratee Oromummaa isinii kenne kabtochi. Dhiisi ilaali. Amma jechuudha obboleewwan keenya hundumti keessanuu asirratti dubbii kana waan jiru asirratti ani maaliin akka nama arrabsituu fi maal akka inni dhugaa osoo dubbanne amma osoo isa bira jiraattee hin jettaani amma waan har'a Nasriin jechaani oolta san hin jettiini. Wanni Nasriin balleesse takka hin jiru. Seeni namni tokko mana isaati irratti abbaan waan fedhe dubbata. Abbaa san gadi garagalchitee arrabsuu dandeetta. Abbaa san mollocuu dandeetta. Maaltu isa galche Nasrii waan namni tokko gaafateef. Ammana Nasrii seenee yoo an Nasrii waa jedhe achirratti yaada kiyya kennadhe an yaada kiyya ka kenne san an of bakka bu'eeti malee Nasrii bakka bu'eeti miti. Kanaafuu Nasrii dhiistee jechaan sii galaa miti. Ati abbaa waan akkasii haaseesan isa mollocuu dandeetta. Mee maal daalachaa maan arrabsinaa isin mee yoo dhiira taatan inni muka huddutti isin cabsa kaa isin hin dhiisu daalachaan jechuu. Mee yoo dhiira taatan maaliif daalachaatti hin dubbatina? Likkii keessan isin beeka kaa daalachaan gadi qabee hunda keetittuu muka gogaa sitti dhiiba. Zaasawaayi Nasriin waan safuu qabullee dubbatee naman arrabsuu mata kan dubbatu muka kufee qottoon itti baay'atti jedhan akkas taatee hordubbiin daalachaan sin dhaga'u kaa sitti himaa likkii kan kee. Mucaa fayyaalessa ijaanuu wal jedhee danda'ee nama laalle Nasrii arrabsitanii wallaahi na dhukkube Nasrii arrabsuu keessan. Waayizee akka ijoollee biyya kanallee yoo qophii wayii jiraate malee yoo taaziyaa nama wajji deemne malee yoo cidhatti ol agarre malee baay'eellee waan gadi fagoo wal wajjin qabnu garuu immoo Nasriin garaana nyaata akkanumatti jechuudha. Biyya lafaa kana gubbaa ebalutu nagaya jaalata jecha nama nagaya jaalatu nama namantuyi nama baay'ee sii galaa miti beekuu dandeetta garuu nama haga Nasrii dalagatee nyaatee buluu bichaa barbaadu nan qunnamne wallahi sareen har'a isa arrabsitee beekamuuf achii lafa dhiitti qoshaashan marti ushaa
أنا تو أكنت سنة تدايلال ورر أنا سري الربصة والتسن المان هذا وعليكم السلام جرت واسو هذا جرتي كشاشة كتو نسري الربصة والته جرتي تو كانوا نينجرامي يقول لي متين جرت لكي ما جريس ليه مرتس كارا قدي بنا يدي بقى ما زانا من صلاة والدي بار اوكي ان صلاة بقى أذانا لله ما مارسي قدي نسري الربزو في التولكات ما أنا الربزو أنا تو موكا هدوتي سينج أبسي سي كلامي أنا تاجون وشوج ما أجا نسرين الربا دبي وبو غرغاري أجا نسرين أورومو في سجلته أجا نسرين أورومو إيه أتمال أورومو قوته مي نتي مي أتشبود الران إنه ما فكيني إسمعود الناجو جتشو ورد دالتو تأتشكو بايا تسان أصو مكان نسري وامو باتة نام نسلالو سون سلالو بركتينيا ثي جتشو سورة نسري كغرات قلت تسانيف نام ندفع إسلالا جتشو أما أمرتي سي كلامي ilmi nama hin caalu namni kamuu nama garuu immoo namni kamuu mirga dubbachuu mirga waan fedhe haasawuu mirga qaba jecha si kalaami miira keessaa bahi oromoon tun immoo waan qabatte gadi lakkiftu haasaya biraa uumame miira keessaa bahi waan jedhu kana gata amma na haqqisiisuu edha miira keessaa bahi waan jedhu kana jechuudha amma yoo dhageenyu jechuudha miira keessan galina barakan beena beetanu yeroo master planning calqabe eegalu bara hacaalu hundeessaa jechaadha laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaarabbichuu ture jedhu san barasan bara kadir martuu falmaa kiyya falmataa biyya goota koo jajjabee abbee laal wabo bara kadir faa jedhe san beene jechuu kaleessuma tiiktookii banatte feesbuukii banattee dhufteerra mee nama gana sirii ga'utu bitanii wallahi ila sareen nama gadi jechu si kalaami warri harra deemtanii ijoollee sallaalaa ooltanis ijoolleen isa arrabsite sunniin illee jechu chiikonni rakkoon qabu xiqqoo mucalleen beekta hin diddiimata abbaan obsinaan illee sababa sanii fikir illee irraa qabee arrabsuu malti ka chiikotaa irra laalchisu chiggireelloo garuu ka warra dhiiraa ilmi dhiiraa akkamittiin ilma dhiiraa arrabsa jedhee baran tiktok irra seene maal rakkoo qaba namni yaada wal mormaa waawwayi yaada wal morma namni homaa rakkoo takkan qabu yaada wal mormuun jechuu si kalaami achi keessallee yaada wal tuquun garuu nama arrabsuuf jecha mee osoo suuraa nasrii galabbatuu baatte ijoollee san eenyu jara laalataa eer ilma anaa dharaw mee nama dalagatee bichaa jiraachuu barbaadu akka mee maal godhi jedhanii itti qabmee mucaa kana galanni isin yaa ga'u waan amma woboo fayyaddan isiniif fakkaatami mee namni karaa nasriitiin woboo deeggartu sun hundi isaatu amma hin deeggaru laal nasriin har'aa kaasee an woboo kan hin deeggarullee jedhe laal konfiidensii namaa laal sii kalaami nasriin maal jedhe beeta ani har'aa kaasee hin mormus hin deeggarus woboo hin beekuu jarrillee nan beekan jedhe as keessatti osoo nasriin sagalee ta'ee fi yoo namni lama kabirrii 5,000 erguuf taate daabboo bituuf taate jechuu ijoollee qawwee qabattee bosona keessa deemtu san jechuu namni sun irraa hafee jechaadha bar wal kabajuu qabna bar darajaaf dirijjiitii walillee beekuu qabna haga tokko jechuu laal ijoolleen habashaa sii kalaami nama akka nasrii beekamu kana jecha sii galee bira deemanii waan akkanaa kana poostinu godhii ebaluu kanaa sagalee taanaa ebaluu akkatti qarqaarsa guurraa asiin akkatti ebaluu waan kana goona jettet walitti agarsiiftet sii kalaamiti deemtet nama akkasiisan akka ofillee akka saba isallee inni fayyadu waan hojjetu sanillee akka inni poosti godhee jechuudha beeksifatee
irraa fayyadamanillet akka inni mootu waan poosti godhu saniin hawaasa isallee fayyadu gooti warri habashaa jechuun mee nu caalaa beekamti ijoolleen habashaa nama 100 takka qabattee bar feemasii kenna tiktookarii kenna jettee miidiyaa irratti dhiyeessanii achi geessanii asillee geessanii waan baay'ee godhan siigalaami tokko immoo jechuun haga waan amma fakkeenya Nasrii fa'aa isin arrabsitanii wanna santu dhugaa akkatti Nasrii itti baay'atte itti dutti sila jarritu naamina jedhanii akka namni haasoo akka namni godhee isin jibbu gootanii wallahi kama dhugaa isin jechaa jira siigale akkasitti jechuudha wal hubachuu feesisa jechuudha Koshokomboree achi jala deemtee minaamina akkanaan bakka beekamuuf maqaan Nasriitiin piipii jettu sanniin san sheeriin godhina warri sheer gootan jechuu gowwaadhan isin hundi keessanuu jechuu isinii galessaa'u akkasitti jechuu waan nama tokko waan inni fayyaduu danda'uu fi waan inni miidhuu danda'u beekuu si feesisaa jecha sii galaami wallahi Nasriin si caalaa hordoftoota qaba gadi ba'ee akkana naan jedhan Oromoo miyaan warra wobootu nu arrabsisiisaa jedhee osoo Nasriin ammoo warra woboo kana himate jechuu ka achi keessan woboo tana cabsuu barbaadullee harka itti ba'e garuu laal beekumsa namaa wal caalu Nasriin maal jedhee an har'a booda hin deeggarullee hin mormullee dhiisee jira jedhe sii gale yusi kanaafiyyuu akkasii jecha እና akkasitti yaaduu feessa jechuu yoo Nasriin isin miidhe balee jechuu warra afaan itti bantanii fi warra isin afaan bantaniif kanas isinuma takkaa Nasrirraa hir'isuu hin dandeettan sii galee nama mucaan sun an bar ani kana ajaa'ibu osoo ana na arrabsitanii omaa rakkoon qabu an akka feete sii galaami waa baay'ee jechuu sii galee ilmi namaa nama garuu nama tokko nama maatii qabu nama abbaa ilmaa ta'e Oromoon tun garuu bar bilisummaa dura baay'isee sanaxaluu qabdan wallahi bilisoomuu qabdan calqaba sanaxaluu qabdan namni akkamitti nama sagalee isaa ta'e nama harka Nasriitirraa nyaattanii baramu warri oboo deeggartan kun illee gargaarsa walitti qabattan kun illee yookaan oboo ofii miti ofii keessanii nyaattanii harka Nasriitirraa waan nyaattaniif osoo isin abaareeyyuu isinirraa argataa bara akkamitti namni nama nyaachisee isa obaase jibba ane ko way ajaa'iba rabbiiti abbu bar keessan kun gara dubbatanillee gara dhiisanillee nama wallaalchisa Wallagga anaaf Wallagga harka kiyya ka mirgaati wallo akkasi Boorana akkasi hunduu an Oromoo ta'ee gaafa dhaladhe san kutaan hundi Oromootu na biratti wal qixa sii gale gadi deebitanii warri waan akkasii yaaddaniif warri waan akkasiitu haasoftanillee jechuu isin gadi galoo mataan keessa maal taanaan waan akkasii san isin yaachisa so nadhooni hin kaafatte beeyta baay'ee durbe Oromoo safuu qabdi baay'een isi hundi isiitu ta diqaalaa jettee nama arrabsitu hundi isiitu diqaalaa habashaan fiddee achitti dhalte jechuu mee lakkoofsiisa abbaa isii maqaa isii jechuu hunda isiitu jecha dajjaazmaachii fi giraazmaach irraa dhalatte marti isii jecha mee lakkee taakkalaa taammanaa mokonninii fi maalii fi jinniidha maqaan jaraa jechuu wiinaawu wanna tana dubbattu homtuun jiru እና akkasi so eenyullee bakka hin buutu warra Nasrii arrabsitu sun garaa ofii bicha bakka buuti sii galaami bakka amma Nasriin woboon qarqaaru jedhe
Akka kana booda mawwaacoon hin jiru mee maal nyaatu eddarree warri maqaa obootiin qarqaarsa walitti guurrattanii ofii nyaattan sun mee maal taatan sii galaame isin kanas riyyuu isinitti xaaree isinii qarshii guuree maal godhee isinii ergisan akkatti mollochan nullee nu mollochaa turtanii everyone is akkanuma ture namni martuu jechuu sii galaami hoolota tiisine jecha qarshii kennaa turre garuu galatan arganne ima mollocamne ummata rakkata Tita Muhammad ka elemoon ka yaa wala oboon gaafa biyyaa baqatte gaafa biyyaa yaada kufaa akkasii sanillee dhiisi ilila namni waan an arsii ta'eef akkana na godhan waan an wallaggaan ta'eef akkana na godhan waan an harargee ta'eef akkana na godhan warri namni jedhu jechuu hin fayyadu sii galaami namni akkasii sun nama rakkoo kutaaf